Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota tokkummaatti hubachee jira jirtu baga nagaan dhuftanii baga nagaan jiraattanii baga rabbiin nagaan walitti nu deebisee isiniin jedha. Warreen jalqabaaf gara chaanaalii tokkummaatti hubachee mitti dhuftan like, share, subscribe gochuun dagatina. Warreen jalqabaa kaaftanii hanga ammaatti nafaana jirtan like, share gochuudhaan ina jajjabeessaa turtanii komentii gaggaarii humna namaaf ta'u hamilee namaaf ta'u na barreessaa jirtan guddaanaaf galatoomaa isiniin jedha. Baga rabbiin jiraachisee walitti nu deebise ammallee bakka isin jirtan hunda keessan bakka isin jirtan maratti nagaan rabbii isin faana ta'u isiniin jedha. Meemee warreen mana madaamii keessaa akkam jirtu adaraa keessan ramadaan akkam isin qabatee jira nagaa kootee alhamdulillah ulfaatu somaan jedhu yoo jiraatanii fayyaa nagaa ta'anii waggaa gawwaan guddaadha waan ta'eef obsa namaa kenna haga millee nama dadhabsiisu hin beekne ramadaan kana keessa hojiin mana madaamii akkam akka ulfaatu. Egaa rabbiin gidduu nuuf haa ta'u inshaallah waggaa kana ammoo hundi keessanuyyuu waa yaaddaniin waan hawwitaniin wal geessanii warri mana keenyatti galleessumuu barbaanne warri jettanis warri yaada keessanis hin beekaa kan mana keenyatti galle inshaallah waggaa kana mana keenyatti galleessumnaa jettanii hawwii qabdan inshaallah rabbiin isiniif haa taasisu isiniin jedha. Kanatti aansuudhaanii har'a wantan isinii qabadhee dhufe keessummoota koo obboloota koo qaqqaaliiwwan koo jajjabee kan yeroo marana jajjabeessuudhaan beekamanuu otoon hin beekin jara lachuu sarpiraayisii na godhanii jechuudha. Ani itti yaada hin jiru maaliif jennaan waan akkasii namarraa hin qabu waan namarraa hin qabne immoo eegaa hin turre jarri immoo gammachuu jaraa kan jaraaf dursanii anaaf gammaduudhaan baga gammaddee naan jechuudhaaf karaa mana kootiitti argamanii jiru. Dhugaa rabbii ani maaliif jennaan namaafis viidiyoo hojjedhee ergaa hin jiru hojiidhumaan kan wal qabateedha baay'ee biizii silan ta'uu fi jarri qaatana arganii viidiyoo iyyuu jechuudha. Ani immoo taa'eetuma ofii kan kootii immoo itti dabalee hojjedheetuma akkasitti gallakkisuudhaaf iyyuu yeroo hin arganne homaa gochuu hin dandeenyu gaa hundaayyuu dandeenye dabarsuudha isiniin jedha. Har'a keessummoota qaqqaalii babbareedoo kan isin jaallattanu keessumatti keessummaan tokko immoo sooshaal miidiyaa kanarratti hin qeeqama. Keessummaan sunis hin beektu abdiin qaba. Yeroo hundumaa ati jimmaadhaa yookaan immoo ati arsiidhaa jechuudhaan irratti yeroo hunda jechuudha. Mormiin irratti ka'a keessummaa kanarratti. Keessummaa kana gahaadhaa karaa mana kan kootiitti argamanii obbolee tokko jajjabee koo kan hin jaalladhu kan hin kabaju Bashuu Tiyoob itti aansuudhaan immoo obboleettii koo kanan baay'ee jaalladhu kanan baay'ee kabaju kan hirribasii itti dabde chaanaaliin koo kana yeroo hundumaa irratti yeroo sa'aatii guutuu irratti halkan irratti hirribatti dabdee guyyaa irrattis yeroo hundumaa bukkee dhaabbachuudhaan isin hundinuyyuu guddaan isin galateeffadha asirratti garuu isinis immoo nafaana dadhabaa turte jalqabaa kaaftee hanga yoona Raamuu Tiyoob baga gammaddee naan jettee gammachuu ishee nafaana qooddattee jirti. Asumaan kallattumaan gara Raamuu Tiyoobii fi Bashuu Tiyoob like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Bashuu teellee nu jajjabeessanii sa'aatii guutaa jirti subscribe isii barbaachisa. Akkasuma kan chaanaalii isii Bashuu Tiyoob Bashaattuu Tiyoob jettanii sarchi gootanii akkasiin jajjabeessitanu abdiin qaba. Akka maatii taatanuu fi akka viidiyoo isii share gootanuu fi sa'aatii guutuutti illee akka wal gargaarru hundumti keessanuu hanga humna keenya egaa haasaa isinitti dheeresseen jira. Dhiifama naa godha walirraa babbannee jirra yeroo wal yaadannu wal quufamu fakkaatamu. Kanaafuyyuu isinillee komentii gaggaarii like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Asumaan gara Bashuu Tiyoob fi Raamuu Tiyoobitti isin dabarsa. Hangama kootiin nagaa fayyaa naaf tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka jirra jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota tokkee nagaan koo kan jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtanitti isin haa ga'u hunduma keessanuu. Akkasumallee hordoftoota amantaa musliimaa kan taatan baga baatii kabajamaaf jaallatamaa baga ji'a ramadaanaatiin illee isiniin ga'ee ramadaan mubaarak isiniin jedhee jira. Akkasumallee nama khayrii jiinu kun qabu argatu hunduma keenya yoo nu haa taasisu ramadaana keenyas immoo rabbi nurraa haa qeebaluun isiniin jechuun barbaada.
Kanatti aansuudhaan immoo namoonni na hin beekne arraamudha. Egaa har'a mana obboleettii koo kan baay'ee jaalladhu akkasumallee kan baay'ee kabaju tokkummaa ijeemmeettiin argama. Maaliif dhufte jechuun keessan hin oolu. Egaa obboleettii koo kabajamtuuf jaallatamtuu tokkee baga gammaddeessiin jechuun dhufe. Baga firii ta'abii keetii jaan argite congratulations jedhe jira. Akkasumallee hordoftoota tokkummaa hundi keessanuu baga gammaddanii baga firii ta'abii keessanii jaan argitanii isiniin jechuun barbaada. Maaliif yoo jettanii isheen kophaa isheetti iddoo kana hin geenne isintu hirribatti dhabee itti dadhabee iddoo kanaan ga'e waan ta'eef baga gammaddan congratulations isiniin jechuun barbaada isiniinis. Egaa kanatti aansuudhaan immoo tokkeenis chaanala kanarratti wanta namni irraa barachuu danda'u akkasumallee nullee sirraa barachuu dandeenyu akka chaanala kanarratti gadi nuu dhiyeessu shakkii tokkollee hin qabu. Wanta dhaloota dhufuuf fakkeenya ta'uu danda'u wanta dhaloonni booddee keenan dhufus immoo sirraa barumsa fudhachuu danda'u akka chaanala kanarratti gadi nuu dhiyeessu shakkii tokkollee hin qabu. Akkasumallee hordoftoonni tokkee hundi keessanuu gargaarsi keessan ammallee akkuma baratame ishee waliin haa ta'uun isiniin jedha. Egaa amma moonii taate malee sichi immoo waadanutu jira waan ta'eef gargaarsi keessan akkuma baratame ishee waliin haa ta'uun isiniin jedha. Warroonni maatii tokkummaa ejjimmi hin taane immoo gara maatii isheetti dabalamaan isiniin jedha. Warroonni maatii taatanii fi jettan immoo yaada qabdan akkasumallee yaadni keessan nama tokko viidiyoo isaa jalatti yaada keessan yoo barreessitanii fi jettan koomentii yoo barreessitanii fi jettanii yaadni keessan immoo nama saniif haamilee ta'a ni jajjabeessa waan ta'eef hanqina inni qabuu fi akkasumallee wanta sirreeffachuu namni sun qabu koomentii jalatti kaa'uuf hin dagatinaan isiniin jedha. Ashamaa harka fuunii kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii tokkee jalatti kan argamtan hunduma keessaniif nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa fayyaa taatanii egaanis nagaa kootii baga nagaa fayyaa taatanii guyyaa har'aa mana tokkeetti argama. Tokkee kan gammadde xiqqoo turteerti. Guyyaa har'aa koongiraa jechuun dhufe. Egaa tokkeetiin baga gammadde jechuu dura obboloonni jalqabaa kaastanii haga isheen gaafa milkooftuutti kan biraa hin hafne of aarsaa gochuun silkii keessan aarsaa gochuun jajjabeessuudhaan akkasuma haamilee ta'uudhaan bira dhaabbachuu yeroo isheen dadhabde yeroo isheen biizii taate yeroo isheen rakkatteetti gargaaruun bira dhaabbachuun ka tokkee addanaan geessan hundumni keessan sabni Oromoo bal'aan galatoomaa isinii jechuu jaalladhaa. Galatoomaa haamilee namaa ta'uun keessanii baay'ee nama jajjabeessa baay'ee nama dadhabaayyuu hin jabeessa jechuudha. Nama hojiifillee kaayyoo hin qabaanne iyyuu kaayyoo itti godhe akkasuma nama hojii fedhii hin qabaanne fedhii namatti hora jechuudha. Jajjabinni keessanii guddaa galatoomaa isiniin jechuu jaalladha. Asumarraan egaa tokkeen gammadde jechuun isinillee gammaddan jechuudha. Baga gammaddanii tokkee baga gammadde baga firii dadhabbii kee ijaan argite baga isa yaaddee ijaan argite baga gammadde siin jechuu jaalladha. Baay'ee dadhabdeetta baga gammadde. Namni tokko dadhabee wanta dadhabee yoo harkaan qabate baay'ee nama gammachiisa. Ani baay'ee si gammadeera baga gammadde. Egaa irratti hojjettee akka saba kee boonsitu saba kee gammachiistu abdiin qaba. Waaqayyo biraatii jabaadhuuf toominaan hojjedhu ofitti amanamummaa qabaadhuuti hojjedhu akkasumas safuu fi aadaa keetti kan hin buune saba keetti kan hin buune irratti hojjedhu. Egaa obboloonni kees fakkeenya sirraa fudhatanii akka hojjetanii wanta barumsa namaaf ta'u wanta irraa hubatamu hojjedhu siin jechuu jaalladha. Egaa yeroo isheen hojjette jette ammas gargaarsa keenya barbaaddi like share gochuudhaan akkasuma ilaaluudhaan viidiyoo ishee bira dhaabbadhaa gargaaraa sabni Oromoo hundi keessanii isin jechuu jaalladha. Galatoomaadhaa turtii gaarii qabaadhaa.